Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Let's go. Liha egal. Si'eegaan ture. Hedduu si'eegaan ture. Si'eegaan ture jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Si'eegaan ture jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal jennaa? Did. I've been waiting for you. I have been waiting for you. I've been waiting for you. I have been waiting for you. I've been waiting for you. Jechuu ni dandeenya jechuudha. I've been waiting for you jechuun si'eegaan ture. Si'eegaan ture jechaa jirraa jechuudha. Yookiis akka kana jechuudha jechuudha. Good. Si'eegaan jira. Ammumayyuu si'eegaan jira. Si'eegaan jira jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I'm waiting for you. I am waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you jechuun si'eegaan jira. Ammallee si'eegaan jira jechuudha jechuudha. I'm waiting for you. Eenyutu si'eegaa jira? Eenyutu si'eegaa jira? Eenyutu si'eegaa jira? Jennee immoo nama tokko gaafachuu yoo barbaanne maal jechuu dandeenya? Isa jedhu sana who is ka jedhutti deebisnee who is waiting for you. Who is waiting for you. Who is waiting for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Who is waiting for you. Who is waiting for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Who is waiting for you jechuun eenyu si eegaa jira? Eenyutu si eegaa jira? Maybe namni tokko ariifachaa jira yoo ta'e eenyu si eegaa jira maaliif ariifattanii jenna? Akkuma kana immoo bakka tokko namni haaraan tokko bakka tokko deemaa jira yoo ta'e eenyutu si eegaa jira moo bakka sana ni beektaa jechuu ni dandeenya. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin who is waiting for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Good. Sin eega. Sin eega. Kun immoo future ganaadha jechuun hin taane gara fuula duraatti akka eegnu nama tokkotti himaa jirraa jechuudha. Sin eegaa. Ani sin eegaa jechuu yoo barbaanne I'll wait for you. I will wait for you. I will wait for you. I'll wait for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Sin eegaa. Sin eegaa jechuu yoo barbaanne I will wait for you jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Good. Ani itti hin gaafatamu. Yoo wanti kun waa ta'e ani itti hin gaafatamu yookiis ani keessaatti hin qabu. Ani itti hin gaafatamu ni jenna yeroo hedduu. So ani itti hin gaafatamu yookiis ani keessaa hin qabu jechuu yoo barbaanne I'm not responsible. I'm not responsible. I'm not responsible. I'm not responsible jechuu ni dandeenya jechuudha.
I am not responsible jechuun ani itti hin gaafatamu. Ani itti hin gaafatamu jechuudha. Eenyutu itti gaafatamaa? Waan kanatti eenyutu itti gaafatamaa? Yoo bade yookiis yoo waa ta'e eenyutu itti gaafatama jechuu yoo barbaanne immoo who is responsible? Who is responsible? Who is responsible? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Who is responsible? Who is responsible? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Dhimma keeti. Dhimma keeti. Dhimma keeti. Dhimma keeti jechuu yoo barbaanne immoo it's up to you. It's up to you. It is up to you. It is up to you. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Dhimma keeti. Dhimma keeti jechuu yoo barbaanne akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. It is up to you. It is up to you. Easy. Dhimma keeti. Easy. Dhimma keeti. Dhimma koo miti jechuu yoo barbaanne leave it. It's up to you. Leave it. It's up to you. Anaan na hin ilaallatu. Dhimma keeti. Yoo dhiistes yoo hojjettes dhimma keeti jechaa jirra jechuudha. Easy. Dhimma keeti jechuun leave it. Leave it jechuun kun dhiisi jechuudha. Itti dhiisi yookaan dhiisi jechuudha. Leave it. It is up to you jechuun immoo it is up to you jechuun immoo dhimma keetii jechuudha. So dhiisi dhimma keeti jechuu yoo barbaanne leave it. It is up to you. Leave it. It is up to you jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Thank you.